السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتكم بجمتوتا في جلتمتوتا هردفتوتا غباياتو بيكو يوتيوب كيسان غباياتو جچرا kopi kana qopheessee simraan kan gawani biraan buriitii hanga xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa kennaa warroon yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel keenya dhuftan subscribe gochuudhaan hordofa miseensa keenya kan taatan like share gochuudhaan hordofa isiniin jennaa kanaafi guyyaa har'aa gaafii hedduu keessanii kan ta'e namoonni baay'een karaa keessaatiinis ta'e komentii jalatti kan nagafachaa turtanii deebii isiniif ta'a kan jedha guyyaa har'aa kallattii maal odeeffannoo hedduu qabadhee isiniif dhiyaadhee jira jechaadha kanaafi meeshaalee kana booda kana dura viidiyoo irratti hojjannee fi kan biraas yoo barbaaddan gara YouTube keenyaa yoo dhuftan hedduu isaa argachuu dandeettanii kana boodas meeshaalee biraan hin barbaadan taanaan gara keenya dhuftanii yoo jettanii ajaja keessan irratti hundaa'uudhaan iddoo isin barbaattanitti akka isiniif dhufuu fi akkasumas isiniif warra meeshaa gurguruu isin qunnamsiisuuf qophii keenya xumurree jirra jechaadha kanaafi haaluma salphaadhaan gama keenya dhuftan fayyadamuu dandeettanii kanaaf guyyaa har'aa maashina uffata miicuu gatii isaa diizaayinii isaa akkasumas oomisha gosa hedduu kan ta'e maashinoota gosa 10 wayii qabadhee isiniif dhufee jira jechaadha kanaaf hanga xumura qophii keenyaatti nu hordofa kanaafi gatii isaas jira viidiyocha kana keessa gatiin isaa jira meeshicha lakkoofsa bilbila ittiin argattan jira kanaaf waa hedduutu jira kan hunda yeroo tokkoon isin biraan ga'uu rakkisaadha waan ta'eef daqiiqaa muraasa kana keessatti meeshaalee kanneen gatii isaa fi lakkoofsa bilbila ittiin argachuu dandeettan diizaayinii isaa yookaan ammoo meeshicha kana bitachuu barbaadan maqaa isaa maal akka jedhamu suuraa isaa wajjin isin biraan gaha jechaadha kanaaf obsaan hanga xumura qophii keenyaatti na hordofaa isiniin jira gamanumaan gara odeeffannoo guyyaa har'aa qabadhee dhufetti yoo isin dabarse maashinichi akkuma suuraa irratti argaa jirtan kana jechaadha gosa hedduutu jira kiiloo isaa irratti hundaa'uudhaan kanaafi guyyaa har'aa kallattii man kana isin biraan gaha jechaadha kan amma suuraa irratti argaa jirtan kun smart maashinii jedhama maashinichi kun maqaan isaa smartiidha jechaadha akkuma argaa jirtan kana kan amma suuraa irratti argaa jirtan kun kiiloogiraama 9 jechaadha meeshichi kun waan isin ajaa'ibu as biratti meeshichi kun yeroo uffatatti miiccan yookaan ammoo tajaajila yeroo isiniif kennutti sagalee kamuu kan hin dhageessifne jechaadha waca hedduu kan hin qabne isin jeequu hin danda'u kanaafi meeshicha kana bituu barbaadan qarshii 10,000 fi 400 qopheessina meeshicha kana bitachuu dandeettan jechaadha kanaaf kiiloo 9 akkuma isin jedhin kun qarshii 10,000 fi 400 qopheessitanii jettan meeshicha kana kallattii maan harka keessaniin gaachuu hin dandeettan jechaadha haaluma isa fakkaatuun gosuma tokko ta'e smartii maashinii jedhama maashinicha lama farratti argaa jirtan kunis kiiloon isaa inni jalqabaa kun kiiloo 9 jechaadha kiiloogiraama 9 qabata inni kun ammoo kiiloogiraama 7 kanaaf oomishni isaa tokkuma jechaadha smart maashin jedhama akkuma argaa jirtan kana inni kunis yeroo tajaajila yookaan ammoo itti tajaajilamtan yookaan itti fayyadamtan maashinichi kun sagalee kamuu kan hin kennine jechaadha waca kamuu irraayyuu bilisa kanaaf isa kana bitachuu barbaadan kiiloo 7 kana kiiloogiraama 7 kana qarshii 8,400 qopheessuudhaan haaluma salphaan bitattanii itti fayyadamuu dandeettani lakkoofsa bilbila full screen irratti isiniif barreessa kanaan yoo bilbiltan iddoo isin jirtanitti isiniif dhufuu ni danda'a kanaan wal qabate dhattanis bitachuu ni dandeettani kunis hin ta'u yoo jettan magaalaawwan naannoo keessanitti dhiyeennatti argaman irraayyuu meeshicha kana argachuu dandeettan jechaadha haaluma salphaan argachuu dandeettani biyya keenya keessatti iddoo hedduutti faca'eeti jechaadha kan inni gurguramu kanaaf isa kana bitachuu barbaannaan qarshii 8,400 yoo qopheessitan kiiloogiraama 7 kan qabatu kana haaluma salphaan bitattanii itti fayyadamuu dandeettani kanaaf oomisha hedduu tokko bareedaa ta'e jechaadha biyya keessatti namoota hedduu biratti filatamaa kan ta'ee fi moodela bara haarawaati jechaadha kanaaf isa kana bitachuu barbaadan gatii bara kanaatiin qarshii 8,400 qopheessitanii jennaan meeshicha kana haaluma salphaan bitattanii itti fayyadamuu dandeettani baasii kamuyyuu irraayyuu bilisa jechaadha fe'amee yookaan isiniif geeffamu kafaltii kamuu osoo hin kafalle gatii ittiin bitan qofa yoo kafaltan qarshii 8,400 qopheessina kallattii mana keessanitti isiniif fiduu ni danda'ani haaluma isa fakkaatuun kan amma argaa jirtan kunis gosa biraati West Point maashin jedhama maashinicha amma argaa jirtan kun West Point jedhama isa kana bitachuu barbaadan kan amma suuraa irratti argaa jirtan kun kiiloogiraama 14 jechaadha 12nis jira kan amma argaa jirtan kun 12 inni jalqabarraa kun 14 jechaadha 12 fi 14 kanas gatii isaa sanbiraan gahuun yaala kanaaf immoo isin hordofaa isiniin jedha akkuma jalqabarratti isin kaasuu yaaletti kan amma argaa jirtan kun kiiloogiraama 14 jechaadha kiiloogiraama 14 kan bitachuu warri barbaadan qarshii 17,500 qopheessina meeshicha kana haaluma salphaan bitattanii itti fayyadamuu ni dandeettan jechaadha meeshicha oomishni isaas yookaan ammoo diizaayinii isaa baay'ee tokko filatamaa kan ta'e jechaadha sisteemoota garaagaraa ofirraa kan qabudha sagalee akkasinitti wanya kan qannaftan jechaadha meeshicha kana asuma keessatti isiniif gosuu ni danda'a jechaadha daqiiqaa muraasa keessatti kanaaf daqiiqaa 15 hamma 20 fi 20 hamma 30 tti jedhamutu jira kana keessatti isiniif uffatatti miiccan isiniif gossee baasuu kan danda'u jechaadha parsantii 85 gossuu danda'a guutumaan guututti gossuus yoo dhabe jechaadha parsantii 85 uffatatti miiccan sana gossuu ni danda'a kanaafi kiiloo 14 kiiloogiraama 14 kan qabatu kun qarshii 17,500 ta'uu isaa isinitti himee jira jechaadha haaluma isa fakkaatuun
kunis oomishuma tokko ta'anii isa jalqaba irratti ilaalleen oomisha tokko ta'anii West Point Machine kan jedhamani akkuma argaa jirtan jechaadha kunoo jira suuricha kana irrattis jira jechaadha maqaan isaa irratti barreeffamee iddoo bitachuu barbaadan sayyoodhaan maqaa kana itti himtanii jennaan meeshaa kana kallattii maan argachuu dandeettanii kanaaf suuqatti inni itti gurguramu keessatti baay'inaan jiraachuu waan danda'uuf maqaan isaas isin jalaa wal'aa'uu danda'a kanaaf kana odeeffannoo isaa waan beektaniif meeshaa kana maqaa kana dhooftanii bitachuu ni dandeettan jechaadha West Point kan jalqaba irratti isin mul'ise kiiloo giraama 14 jedhee jira kanaaf inni taanu kan amma suuraa irratti argaa jirru kun kiiloo giraama 12 jechaadha oomishni isaa tokkuma isa jalqaba irratti ilaalleeni isa kana bitachuu warri barbaadan qarshii 15,000 qopheessina meeshaa kana haaluma salphaan bitattanii itti fayyadamuu ni dandeettanii iddoo inni gurguramu dhattanii ilaaluu fi mana keessanittis yookaan immoo magaalaa dhiyeenya keessanitti argaman irratti isinii geessuu ni danda'an jechaadha kanaaf isa kana bitachuu barbaannan qarshii 15,000 qopheessinan kiiloo giraama 12 kana maashinicha kana bitachuu ni dandeettan jechaadha kanaaf waa'ee maashinicha kana asumatti bira kunne gara oomisha biraatti isin dabarsi jechaadha LG maashin kan jedhamu maashina baay'ee tokko ajaa'ibaa fi maashinoota kana dura isinitti mul'iseen garaagarummaa wanta isa godhutu jira jechaadha maashina kanatti warroonni gargaaramtan yookaan immoo bitattanii itti fayyadamuu warri barbaadan maashinicha kana keessa bishaan itti fayyadamtan ho'aa fi qorraaf keessaa qaba jechaadha kanaaf ho'aatti fayyadamuu fi qorrattis fayyadamuu ni dandeettani inni kun kan amma suuraa irratti argaa jirtan kun kiiloo giraama 8 jechaadha kan biraas bitachuu dandeettani kana olis jira waan ta'eef 14 amma 15 jira inni amma suuraa irratti argaa jirtan kun 13 no dhiifama kiiloo giraama 8 jechaadha kiiloo giraama 8 kan qabu kun qarshii 30,000 bitattanii itti fayyadamuu ni dandeettani wanti maashinoota kaawwan irraa adda isa godhu akkuma beekamu LG kunis cimina hedduu qaba jechaadha biyyoota hedduu keessatti filatamaa fi naannoo keenyattis biyya keenya keessattis filatamaa kan ta'e cimina maashinoota kaawwan irraa olaanaadha jechaadha maashinichi kun kanuma wal qabate yeroo isatti fayyadamtan bishaan ho'aa fi qorraas fayyadamuu dandeettan yoo barbaadan ho'atti yoo barbaadan qorratti fayyadamuu dandeettan jechaadha kanaaf gatiin isaa kanaaf kaawwan irraa garaagarummaa qabaachuu danda'e kanaaf qarshii 30,000 qopheessinan maashinicha kana bitattanii itti fayyadamuu dandeettan akkuma maashinoota kana dura isinitti hime iddoo isin jirtanitti isinii dhufuu ni danda'a lakkoofsa bilbila amma iskiriin irratti argaa jirtan kana jechaadha duwwaa 93832 duwwaa 834 yookaan duwwaa 935441688 kan amma argaa jirtan kanaan yoo bilbiltan iddoo isin jirtanitti isinii fiduu ni danda'ama jechaadha amma mana keessanis isinii geessuu yoo dadhabame magaalaa dhiyeenya keessanitti argamutti isinii geessuu ni danda'ani kanuma wal qabatee isinis dhattanii filattanii bitachuu fi magaalaawwan isinitti dhiyeenya jiran kamuu keessattuu argachuu ni dandeettan jechaadha kanaaf inni odeeffannoo meeshicha kanaa kanuma fakkaata haaluma wal fakkaatuun kan amma suuraa irratti argaa jirtan kun smart washing machine jedhama maashinoota jalqaba irratti isinii kaasisan jechaadha kiiloo giraama 9 fi 7 irratti isinii kaasuu yaale sana kunis gosa isaati jechaadha kiiloo giraama 13 kan amma argaa jirtan kun isaan waan sanniin irra adda jechaadha kiiloo isaan caalu qabachuu danda'a isaan isin biraan 9 fi 7 jechaadha kan amma argaa jirtan kun kiiloo giraama 13 jechaadha maashinicha baay'ee tokko bareeda smart machine jedhama kuma suuraa irratti argaa jirtan kana maqaan isaas bitachuu barbaadan suuqanni itti gurguramu dhattanii bitachuu warri barbaadan jechaadha maqaan isaa kana fakkaata kiiloo giraama 13 isiniin jedhee jira kan amma suuraa irratti argaa jirtan kun kiiloo giraama 13 kana bitachuu warri barbaadan qarshii 13,000 fi 650 qopheessitanii yoo jettani maashinicha kana haaluma salphaan bitattanii itti fayyadamuu ni dandeettani kana fakkaata odeeffannoon isaa haaluma isa fakkaatuuni kan amma argaa jirtan kunis gosa biraati jechaadha maashicha home smart jedhama maqaan isaa akkuma argaa jirtan kana powerfulidha humna olaanaa qaba jechaadha yeroo miicuu barbaadanii tokkomma yeroo itti fayyadamtanitti kan amma suuraa irratti argaa jirtan kun kiiloo giraama 15 jechaadha kiiloo giraama 15 kana bitachuu barbaadan qarshii 14,200 qopheessitanii jirnaani haaluma salphaan bitattanii itti fayyadamuu ni dandeettan jechaadha maashina hedduu tokko filatama siistemoota garaagaraa ofirraa kan qabu sagalee inni kennu qannasuu fi bishaan itti fayyadamtan qannasuuf dabaluu kan danda'u akkasumas immoo uffatatti miiccanii daqiiqaa muraasa keessatti isin gochuu kan danda'u akkuma jalqaba irratti kaase parsantii 85 uffatatti miiccan sana yookaan immoo wayyaatti miiccan sana parsantii 85 isiniif gochuu ni danda'a daqiiqaa muraasa sana keessatti jechaadha kanaaf isa kana bitachuu barbaadan inni argaa jirtan kun kiiloo giraama 15 jechaadha gatiin isaa qarshii 14,200 qopheessinaan haaluma salphaan bitattanii itti fayyadamuu ni dandeettan lakkoofsa duratti isiniif kaasuu yaale sana irratti bilbiltanii jenna haaluma salphaan odeeffannoo dabalataa argachuu fi bitachuus ni dandeettan jechaadha
haaluma isa fakkaatuun kan amma argaa jirtan kunis gosa biraati super star jedhama maqaan isaa akkuma argaa jirtan kana jechaadha iddoo suuqatti bitachuu barbaadan san dhattanii bitachuudhaaf haalli akkasiin mijaa'uuf jecha maqaa kana dhuftanii jennaan bitachuu dandeettani kan amma argaa jirtan kun kiiloogiraama 13 jechaadha kiiloogiraama 13 kana bitachuu barbaadan qarshii 13,500 qopheessina maashinicha kana haaluma salphaan bitattanii itti fayyadamuu ni dandeessan jechaadha maashina hedduu tokko filatamaadha kanaaf kan argaa jirtan kun kiiloogiraama 13 siniin jedhee jira irra deebuudhaan gatiin isaa qarshii 13,500 qopheessinaan haaluma salphaan bitattanii itti fayyadamuu ni dandeettanii bilbiltanii odeeffannoo dabalatas warroota meeshicha kana gurguran irraa argachuu ni dandeettan jechaadha eessatti akkasiin fidanis waliin haasa'uu dandeetti lakkoofsa bilbilaa duratti isiniif kaa'ee kanaaf viidiyoolee kana dura hojjete keessatti lakkoofsa bilbilaa jettanii namoonni hedduun gaafachaa turtanii kanaaf lakkoofsa bilbilaa viidiyoon kamuu akkuma guyyaa darbe isinitti hime viidiyoon kamuu ofirraa qaba waan ta'eef lakkoofsa bilbilaa obsaan viidicha caqasuudhaan lakkoofsa bilbilaa achirraa argachuu dandeettanii lakkoofsa bilbilaa isiniif kenname sanii yeroodhaaf argachuu dhabdanis tarii biyya keessatti hojiidhaan biizii ta'uu danda'a waan ta'eef yeroo itti deddeebuudhaan yaaltanii hojjettan argachuu dandeettanii kanaaf lakkoofsa isiniif duratti kaasuu yaalee sanarratti bilbiltanii hojjettan meeshicha kana warroota meeshaa kana gurguru kallattii maan argachuu dandeettanii waan kamuyyuu waliin haasa'uu dandeettan jechaadha kanaaf odeeffannoo meeshaa kana asumatti bira yoo kunne dabalataan kan amma suuraa irratti argaa jirtan kunis maashina gosa biraati jechaadha kanas bitachuu barbaadan qarshii 14,500 jechaadha kiiloon isaa kiiloogiraama 15 maashinicha kun kan qabatu kiiloogiraama 15 lamaan isaayyuu gosa tokko jechaadha kan wali biratti argaa jirtan kun lamaan kiiloogiraama 15 qabatanii gatiin isaas qarshii 14,500 qarshii 14,500 inni lammaffaas jechaadha qarshii kana qopheessina meeshicha kana bitachuu dandeettanii lakkoofsa bilbila isiniif kennameen bilbiltanii gatii kanas haasa'uu dandeettan jechaadha kanaaf odeeffannoon guyyaa har'aa qabadhee isiniif dhiyaadhee kanuma hangammaa hordofaa turtanii na hordofuu keessaniif hedduu tokko galatooma kanaaf gaafii yoo qabaattan karaa keessaatiin seentanii nu gaafachuuf koomentii jalattis barreessuu ni dandeettan jechaadha odeeffannoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan nuuf tura.